Tiyyana irra hin laalina dhugaa dubbachuu baay'ee akka dadhabee jira akkuma gabayaa dhufe asumaan gataa jechuudha booda viidiyoo godhuu hin danda'u baay'ee akka dadhabee jira itti aansee immoo soomallee qaba qadaa qaba kana waan ta'eef akkuma amma dhufe kanaan meeshaan diqqaadha haa ta'u waan jajjaba jechuudha haa ta'u diqqaa ta'u malee kanaafuu osoo waliin seeniin akkanumatti viidiyoo waraaba jedheeti meeshaan kun gara dheeraa ka deemu eelee gosamii badee ture ammallee akkaataa itti dhufe qaba maaliif akkan isinin jedhallee isinitti hima as keessa mootu eelee waasetu jira waasi mamaan jedhaniin naaf immoo waasa jedhaniin isinitti agarsiisa hiike haga xumuraatti na waliin tura viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii gochuu hin dagatina salaamtallee hin daganne assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh jirra jirtu hordoftoota kiyyaa jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii amalli isaa namni keessan dalagaa afyaan akkam isin jaana bira bareedu alhamdulillah isin birallee bareeda akka ta'e abdiin qaba eegaa jalqaba irratti obboleettiin tiyyatuni waa afur na ajajje waa afurii kana biratti saarbisii sadii fi jookii maayikaa saniin qabdi garuu eelee lama obboleeyyan ta'anii hiriyyoo ta'anii hin beeku wallaahi gizee baay'ee hojii malee akkasitti deddeemee nama gaafachuu natti hin baranne waan namni ajaje godha jechuudha jechuun amma meeshaa namni barbaade firee kudhan illee waan jedhani ka addaan akkasitti onni hin jedhu amma nama lama barbaaddee isa lama jechuudha eeleen ikuusamis kun akkanatti halluu kanaan dhufe akkami sinjaa meedin turkii mata'ee ka biyya keessatti gaxaxamu jechuudha hordoftoota kiyya eeleewwan jiran keessaa kuni kama ikoosanii ta'ee ka biyya keessatti gaxaxamuudha kallattii manatti gaxamamee dhufuu miti san ta'uu isaa inni kun asirratti for Itoophiyaa jedha deebi'ee immoo turkiillee jedha jechuudha bakka jedha kana jechuun meeshaan achi dhufe asitti gaxaxamamaa jedhan jechuudha akka jedhanii akka warri gurguru jedhu isin himaa jira garuu eeleewwan jiru keessaa kan uumatu bareeda yoo asitti illee gaxxamamu ta'e meeshummaan isaa kama turkiitti jechuudha barreeffama wayii irra jira bakka isinitti agarsiisa inni kun wal jira meediin turkii jedha kanaafuu meeshaan kun kama turkii irraa dhufu ta'e asitti gaxxamamaa naan jedhanii tokko bannee isinitti agarsiisa eelee taawwan immoo as keessa jirti hiikee kanallee egaa tokko isinitti agarsiisa jechuudha والله بايد أكرد أبي سوروني ميشان ما قافتني حاجة قبل جواب سنة بريسا تيمر حسين يونا نسمي فرو سنة تيمر كرجتشون نينا ما هو بتشون بريدا أن تيمر ومسيا نساني تدرسي سنة إرفودن أجرون نتو سنة متى أربعة جتشون تدرسي كان نجاري نم هندا كم أبرنا تجتة غرورتي والله دلله دراسة إيشا كنا جزء فدو ديني بالبلان أمانو أبي ديني قافت جرا كاماني إنجيلو كبر إنجدا مالي جتشون saabo disi bilbilan anjani kale selesina anjani turani oda ko musenne kabar engadda fetina jadin kabar engadda so ratin irahin dumin hafe fefin ragal chani kanafu yo sene hin sena senu isan odu min arifatina galmaha frame akabar badana erga ni galami kuni fakenya fi ele wase tana jechuudha saachin ta'e wase agarsanii isiin tun akka nama jirti hin banu yoo bane baay'ee nama rakkisa akkaataan banama isa wallaan dhugaa dubbachuuf irraa dubbachuu hin danda'u kan ofii kiyya fayyadamee waan arginii fi garuu kana barbaada jette tanumatti saayiziin isaa ka guddaati 46 jedhanii guddaan kana ollee jiraate hin beeku garuu guddaan isuma kanaan jedhanii tininnaa fidanii ajajaan dhufe ajajaan fichisiisan amma jechuudha dhudda guyyaa afur meeqa hadhanaa dhufe kaleessa dhufe garuu anadha fudhadhe akkanuma jira hin gaxaxamamne made in China dha agartanii made in China dha jechuudha biyya keenya irra ni jira osoo banee isinitti agarsiisatti tola garuu kaartuuniin bakkatti namaan deebi'u kanaafuu akka namatti haga tokko gubbaarraan isinitti agarsiisa kun sookeetiin isaa addatti jira asirratti sakka'ama kun immootu onni isaati gombisaa isaati meeshaan kun waan as keessa jira kun kaartuunii yoo amma bane naan dhufu kun risiitiin isaa asirra jira asirraa laantaniitini gaxamuu dandeettan akkamitti akka gaxamtan kun agartanii wanni kanarra jira waan ta'eef kun akkam akka gootan asirraa laaltanii itti hidhattanii hidhannaa isaa qabannaa isaa waa hundaa kun asirraa laaltanii ofiitti gaxamattan malee gizee dhufu gaxamamee miti qabannaa isaallee ofiitti gaxamtanii kun ka'eeleen qabatte gamana jiru kana deebi'ee ta gombisaa mataa gubbaa tanallee lakkoofsa lama irra jirtan ta sadii tanallee agartanii lakkoofsa sadii irra jiru sookeettiin badhee jira badheetti sakkaatanii hunda asirra laaltanii fayyadamuu dandeettan jechuudha
haganuma hin banu kana caala bakkatti naa dhufu maaliif akka jedhe beektanii amma gizee fidu kana jechuudha ammuma gizee fidu kana isaan iyyuu tokko naa baanii warratti gurguru akkamitti akka isaa godhe deebisuuf eegasii kabana isaan dhiisee kana fudhadheen haga gaafa guyyaa fayyadamtaniititti akkanumatti ta'a waan ta'eef akkanumatti isin gaafa fayyadamtan riisitirraa laaltaniitini wanni go'uu dandeettanii jechuudha kaas keessa jirullee tokko isuma eedee daabboollee lama ajajjee obboleettiitti yookaan maamilleetti yetuuni eedee daabboollee lama eedee waasee tanallee lama manuma tokko geessita maatiin tokkotu sirraa fuudhaa bakkuma tokko galchita naan jettee jirti eedeen kana fakkaataa eedee lama as keessa agartanii tokko kun hojii asitti immoo maashina shunkurtiitu jira meeshaan baay'ee taphaaqaalee jira hojjetu ta'ee wallahi dubbachuun nama saalfachiisa wanni immoo saachii fuudhee jira saachiin kun Dubaayiitiif kan keessattu jira maashina jechuudha isaallee wani rakkoodha asitti bani ilaalee jira yeroo inni as keessa immoo saarbisii jira saarbisiilleen tama haadha eedee tanaati jookii maayikallee jira kun immoo waan fi barbaade fudhanii sana tafuulii tan naaf toltee diqqoodha garuu yoo viidiyoo irra laaltan guddaa fakkaatu dandeetti didiqqoo duraanii sanarra diqqoo hin jirti hanqaaqoo uumamatti tabbasuuf fuulii taqlallaa of namatti tolti gatii isillee beektu barreeffama irra jira garuu akkan isin jaa hordoftota kiyyaa walaa baay'ee takka dadhabee jira kana caalaa haasa'uu hin danda'u filiis nan dadhabsiisin warri meeshaa barbaadan kallattimaa waan barbaadan naa barreessa akaawuntii isin ergaa maallaqa galfadhaa eelen ikosamii kana fakkaataa qarshiin isaa qarshii kuma 22,500 isaa godhee fi ture garuu 23,000 fuudhee jechuudha lamaanii tokko isaa jechuudha eeleewwan jiran keessaa eelen ikosamii beekamaadha ikosamii duraanuu beekamaadha tanuma bitaa jira kaarra biti kun ikosamii ta'ee kabiyya keessatti walitti gaxxamame jechuudha meeshaan kama turkiiti garuu walitti gaxxamame biyya keessatti akkana isinin jaa kan achitti chee godhuuf banee ture akkanatti lakkaa isaa jechuudha maashaallah eelennati isaa wallahi jijjiirama mo'atu irratti agarre inkosanii duraanii sunillee eelee wanni isaa irraa barreeffama qaba eelee isaa irraa agartanii orjinaala jechuudha kunillee hin qaba paatirallee sadii qaba wanni inkosanii duraanii irraa garagarummaa takkayyuu hin qabu jechuudha harka tokkoon bilbila waraabaa jira kunuun isin qanasa akka waan hundi akkuma duraaniiti waan inni jijjiirame takkayyuu hin jiru paatira keessallee banee isinitti agarsiisa yeroo akkanatti ol fagaatee waraabame namatti tola kunuun paatirallee sadii hima jalqabaa sun kiiloo meeqa akka ta'e hin beeku hiikoo isaan kun maashaallah tabarakallah bareeda garuu paatiraan isaa akka duraanii sunillee haphima kunoonni adda waan irratti arge hiikoo isaan ka jedhu barreeffama ofirraa qaba paatiraa keessa duraan barreeffamni hin jiru amma barreeffama irratti go'anii akka ta'e hin beeku kun kiiloo 3 fi 4 na fakkaate alla wala irra hin jiru waan ta'eef kun kiiloo 2 fuudhuu ooltu kun immoo kiiloo takkaate kunoonni isaa immoo asirraa laaltanii fayyadamuu dandeettanii wanni jijjiirame homtuu natti hin jiru garaa keessillee akkuma duriitti eeleen maashaallah wallahi eelee kana kadhame sodaatee kan argadhe eelee arfanuu ajajaan fide jechuudha eeleewwan hiikosanii hin jiru ture finfinne irraa guyyaa 4 mooshan isin jira jira ordaa ajajee ani fuudhuuf natti toluu baatullee naa fidi jedhee qarshii galcheetiin garuu meeshaa yoo ta'e hadha isiniin dubbadhe guyyaa 3-4 booda isin maallaqa ergitan meeshaan sun dabalee na eega jechuudha afaan lama nama dubbate na taasisa kanaafuu warri waan nama gaafattan tokkoffaa jalqaba itti yaada isi baay'ee dubbadhaan yoo mari'atulleen isinirra jiraate mari'adhaa geessaa gara kiyya dhufa malee eega gara kiyya dhuftaniin maatii wajjin walitti nan fidinaana ani wanni na ilaallatu hin jiru maatii wajjin ayyatuu barbaadde maallaqa harkarraa qabaatte kallattimaan jalqaba haasaa xumurii maatii kee wajjin olii galtee godhuu qabdu olii galtee dubbachuu qabdu dubbadheetiniin ana bira kan dhufte yoo meeshaa bitachuuf qophii taate qofa jechuudha akkana hadaraa keessa waan isiniin jedhe kana egaa viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwatee jira hordoftoota kiyyaa laayik sheer gochuuf hin dagatinaa viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina egaa hordoftoota kiyyaa booda viidiyoo waraabuu waan natti hin tollee fi meeshaa isii kana jechuudha yaa'u meeshaa lamatu irraa hafee ammaan tana meeshaan isii maalinni eelee daabboo 2 eelee kosamii kana akkasumas eelee biddeena 2 saarbisii maayikaa san firee 3 akkasumallee jookii maayikaa firee 3 qabdi kanarratti dabalata aannan doofi nuskaaffee naan jettee jirti jechuudha kanneen itti da'ee fi
eegasii gara dheeraa meeshaan kun kan ergamu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa asumaanuu dhiifama meeshaa isii adda baasuu fi barbaade kareef akkanatti kaartoonii keessa jiru sanii maashina juusaatu keessa jira maashina shunkurtiitu keessa jira amma meeshaan obboleettii asirraa kun qulqullaa'ee ka isii kanarraa yoo wanni hafee jira maaltu hafee aannan niidoo isa diqqaa fi nuuskaaffii naan jettee jirti maashaallah kubbaayaan kuni kubbaayyaa kana ijoolleen baay'een ajajjee hin dhabe jechuudha isin ajajee jira yoo dhufe isinii fida anama kanallee gizee fidu fakkeenyaaf amma wanni tokko bareeda yoo ta'e anuyyuu itti deddeebi'ee fide jechuudha baay'inaan namni waan barbaadu wannuma bareeda waan ta'eef isin caalaa monatu argaa kaawwanirra baay'ee jajjabina qaba kubbaayaan isaa 6 miti 4 garuu haqni sun maashaallah bal'inallee qaba jajjabinallee qaba yaa woo lafa dha'e hima cabaa kun burcuqoo haga tokko garuu asii asitti lafa dha'e hin cabu akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa saarbisii kanallee kun firee lama achirra jira firee sadaffaa kana saarbisiin kun warqaammaa wajjinillee wanni godha maash godha silvarii wajjinillee silvarii waan keessaa qabuuf maash godha jechuudha meeshaa isiiti keessaa kaafee akkuma isiniin jedhe wanni akka niidoo fi aannanii fi wanni akka bunaa nuuskaaffee gara biraatti gurgurama waan ta'eef amma bakka lama deemuun natti hin tolle bakka meeshaa deemee jira jechuudha gizee kana fide somaa fidee dhufe kuno jookiin kuni goldanii kanaa fi irsaas kalarii kanatti dhufa jechuudha gizee dhufu yoo dhabame silaa dhabame yoo dhufe jedhe bifa lamaan kanaan dhufa lamaan keessaa ka barbaadanii isiniif ichisiisa jechuudha yoo dhufa dhufu ta'e eele daabboo lamaa kuno eeleen biddeenallee lama saarbisii kuno sadii saarbisii tokko sitti irra naqee lama kunooti jookiin kunooti asirraa meeshaan hafee nuuskaafee fi aannan niidoo qofa kallattiimaan meeshaan kun gara dheeraa deema guyyaa 3-4 kana keessatti namoonni meeshaa gara dheeraa asbeezallee ta'uu danda'u ergachuu barbaadan amma meeshaan kun tiraanspoortii natti hin tolu jechuudha meeshaan kun liqqumallee haa ta'u dirqama kontiraata waan geessa nama tokko kontiraata qarshii 6,500 geessurra yoo jiraattan ijoolleen kara keessaatiin waa ordarii godhachuu barbaadan guyyaa 2-3 kana keessatti ordarii godhatanii waan tiraanspoortii yookaan 6,000 san nama lama sheerii gootanii isinii geeffamuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf kontiraataan deemu meeshaan kallattiimaan manatti bu'a yommuu ta'u kanatti konkolaataan deemu asii aga mannahaarallee geessuuf baasii biraati mannahaarallee makiinatti gizee fe'an gaagachii digeessuuf baasii biraati olii gadi bu'aa ol baasan jechuudha kontiraatu mooyyaa kanaafuu namoonni gara dheeraa meeshaan akkasiin ergamu barbaadan guyyaa 2-3 tana keessatti dhuftanii makiinaa sanii walitti sheer gochuudhaan meeshaa keessan manaan gaachuu dandeettan jechuudha egaa meeshaan obboleetti tiyyaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa warri agammaa feetanii jaallattanii na waliin turtan ulfaadhaa galatoomaa isin jecha viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina hangasittuu fayyaa keessan haa turaa hedduu isin jaalladhaa hedduu isin kabaja baay'ee